Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harkafuni ashama wardatootati akkasuma ilmaan Oromoo qaqqaalee jirtu baga jiraattan isiniin jecha har'a wantoota arfan takka qabadhee isin dhufee baay'ee isin fayyada itti fayyadama. Innis maal jechuun keessanii nafu imo keessa maqaa isaa akkamiin jijjiirachuu dandeessanii akkasuma immoo imo keessa lakkoofsi duraan banatan sun isin jalaa baduu danda'a isin jalaa cufachuu danda'a akkamittiin osoo kan duraa sun wantoonni adda addaa isin jalaa hin badin itti jijjiirachuu dandeettan isin argisa. Sadaffaa WhatsApp keessa namni tokko yeroo wanti tokko isin barreessu yookaan isiniif ergu raayitii lama ta'een jira garuu isa biratti hin mul'atu buleen agarsiisu jechuudha. Nama sana biratti buleen agarsiisu kan isin ergisan biratti irra jirtammoo irra hin jirtanii laaltammoo inni ilaalle keessa wanti inni beekuun hin jiru jechuudha. Isin argisiisa nafaana tura. Dhumarratti wantoota galarii keessa naa ta'u messengerii, imo, Facebook, WhatsApp wantoota adda addaa jechuudha. Jawwaala keessa lafa keettanii deemuu dandeessu, namatti kennitanii deemuu dandeessu yoo shakkitan jechuudha. Odoo ramzii tokko yookaan aappii tokko gadi hin buufanne jechuudha. Wanta barbaadan san dhofachuu barbaadan san iccitii keessan san jechuudha. Wanta isin sodaatan san jechuudha. Hidhattanii booddee akka itti gaddeeffachuu dandeessan osoo ramzii tokko hin fayyadamin jechuudha yookiin aappii tokko hin fayyadamin asumarraa tuqama sadiin kanaan jechuudha. Hidhattanii akka booddee gaddeeffattan isin argisiisa nafana tura. Garuu asiin warri channel kiyya yookaan YouTube kiyya haarawwatan dhaxxanii subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Warri haarawwatan dhaqa subscribe godha. Warri haarawwan taane ammoo dhaqaate like, share gochuu hin dagatina. Like gochuun nama fayyadde waan ta'eef hundaafuu isin fayyada itti fayyadamaa isiniin jedha. Hammaduma yoo as keessatti barumsi kun hojjaan isin jalaa cite ta'e gara YouTubeetiin guutuu isaa argachuu dandeessanii seenaatii ilaalaa itti fayyadamaa. Assalamu alaikum. Oke obboleeyyan kiyya maqaa imo jijjiirachuudhaaf imo keessa seentanii bakka profiiliin keessan jiru profiilii keessan irratti okay gootu yookaan click gootu egasii gadi buutanii edit bakka jettu kana irratti okay gootanii amma tokkoffaarra dhiistanii kan lammaffaarra jirtu kana jechuudha neen jettu kana irratti click gootu egasii fakkeenyaaf Abdii Sabaa jedha kiyya imoon maqaan isaa kadura isa kana balleessee kan biraa galchuu yoo barbaade fakkeenyaaf Abdii jedheetumas akkanattis yoo dhiisee yoo barbaadan jechuudha kiyya nama jijjiirachuun barbaannu kun asitti raayitii kana gootanii maqaan imo keessanii isin jijjiirameera jechuudha. Lammaffaa lakkoofsa imoodha yookaan kan duraa isin jalaa yoo bade akkamitti jijjiirachuu dandeessanii bakkuma profiilii jalaa gadi buutanii setting ka jettu kana click gootanii odoo wanti tokko keessa isin hin banne jechuudha kan lakkoofsa amma harkaa qabdan irra jijjiirachuu dandeessanii gadi buutanii account enda security ka jettu kana click gootu lammaffaarratti ka jirtu kana jechuudha kunoo isii tana jechuudha change phone number ka jettu kana click gootu egasii gadi buutanii change number ka jettu kana click itti gootanii amma asitti lakkoofsa duraa kan isin jalaa bade yookaan kan amma jijjiiruu barbaada san asitti galchitu haarawa ammoo jala gadi buutanii asitti ni galchitanii jechuudha. Isin galee egasii jirti kunoo raayitiin asitti raayitii gootanii egasii risaalaan jawwaala amma harkaa qabdan yookiin shari'aa amma harkaa qabdan kanatti risaalaan isin irra dhufti itti galfattanii haaluma salphaa isiniif jijjiiramaa jechuudha. Wanti isin jalaa keessaa badu hin jiru haala kana jijjiirachuu ni dandeessan jechuudha. Oke obboleeyyan kiyya WhatsApp dha sadaffaan jechuudha. WhatsApp nam tokko wanta isin barreesse yookaan waa isin ergisan isin garuu ilaaltanii jirtanii nama san biratti ammoo buleen agarsiisu jechuudha. Garuu isin ilaaltanii jirtu akkamittiin ammoo akka itti hidhatan isin argisiisan afaana tura. Oke WhatsApp keessanii galtu tuqaa gubbaa irraa sadiin sana click gootu setting ishii jettu tana click gootu account ka jettu kana click gootu privacy ka jettu kana click gootu gadi buutanii haala kanattiin dura banaa jirti jechuudha ishii tana oonirraa off gootan jechuudha. Amma akkanatti gaafa deebistanii okay amma akkanattiin off taatee jirti jechuudha ishii tana gaafa off gootanii nama san biratti raayitii lama ni kenna garuu namni sun arguu hin danda'u laaltammoo ilaalle beekuu hin danda'u jechuudha harkaan jechuudha dandeessanii. Oke obboleeyyan kiyya dhumarratti arfaffaa jechuudha wanti isin argisiisu aappii keessan ramzii tokko malee jechuudha hidhachuu ni dandeessa yookaan dhofachuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf jawwaala keessan nama kennuu ni dandeessanii yookaan lafa keettanii biraa deemuu dandeessan jechuudha. Namni sun fuudhee wantoota iccitii keessanii ilaala akka inni ilaala jechuudha dhofachuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf imo galarii akkasuma WhatsApp, messengerii wantoota barbaadan Facebook jechuudha dhofachuu ni dandeessan jechuudha. Odoo ramzii tokko ittiin goone jawwaaluma keessan irra maaliif jennaan jawwaalli keessanii tuqaa sadiin gubbaarraa kana kadhabeen jiru jechuudha. Jawwaalli kamuun ni jira jechuudha. Inni kun jala kanatti farga isiniif dhufa jawwaalli garagara kun ammoo gubbaa kanarratti ni dhufa jechuudha. Tuqaa sadiin kana yeroo takka click gootu egasii lammaffaarratti ka jirtu kana jechuudha. Home screen setting ka jettu kana click gootu akkanattiin isin dhufa jechuudha. Haala kanattiin gadi buutanii dhumarratti ka jirtu kan lammaffaarratti jirtu kana jechuudha. Haala appis ka jettu kana click gootu amma haala kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf imo wantoota achi duratti argitanii jirtu amma hidhee isin argisiisa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma argitan kunoo amma kunniin bakka kana ni jira. Amma bakka kana hidhee ramzii tokko malee booddee ammallee nan deebisa nafana tura. Amma akkuma argitan as jirti amma dhoffachuuf jechuudha. Dhiifama irraan deebi'ee isin argisiisumaaf jecha of duuba deebi'e jechuudha. Haala kanatti ni dhufa jechuudha. Amma fakkeenyaaf as keessaa waan barbaadan imo haa ta'u Facebook, messengerii, galarii hunduma jechuudha. Amma fakkeenyaaf galarii isin hidha raayitii matti gootu
egasii ammas imoos ni hidha WhatsAppis ni hidha jechuudha. Waan barbaadan jechuun dandeessan jechuudha. Isin wanta itti shakkitan jechuudha. Fakkeenyumaaf isin argisiisuuf amma sadiin kana hidheen jira. Egaa akkanatti kunoo wanta karrisuu kana jechuudha. Negatiifa kanarra keessanii jala kanatti aappilii kan jettu kana kilikitti gootan jalatti jechuudha. Amma hidhamtee jirti jechuudha. Namni arguu hin danda'u. Duratti kunoo bakka kana jirti akkuma isin argisiise immoo WhatsAppii akkasumas galariidha jechuudha. Ana dhoffattanii jawala keessan ni kennitu namni arguu hin danda'u jechuudha. Eegasiis immoo deemtanii hiikkachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa yeroo hiikkachuu barbaadanis bakkuma tuqaa sadiin gubbaa irraa siisana jechuudha. Tuqaa shiitana jechuudha. Isin kilik gootan jechuudha. Wanti biraan jiru isin eega kilik gootanii kan lammaffaarra jirtu kana yeroo hiikkachuu barbaadanis yoo hidhuu barbaadanis achuma dhuftu. Egaa kana kanatti isin dhufee gadi buutanii dhumarratti haadisa aappis kan jettu kana okay gootu. Haala kana jirti kun asitti hidhamtee jirti. Bakka negatiifa yookaan mallattoo akka harrisuu tanaan hidhamtee jirti jechuudha. Maal gochuu qabdanii irraa bantan jechuudha. Isarratti okay gootu akkanatti okay irratti gootanii dhiistanii gadi buutanii ammallee aappilii kan jettu kana irratti okay gootanii jechuudha. Amma hiikamtee jirti. Duuba deebinee haa ilaallu kunoo haala kana deeffachuu ni dandeessanii haala baay'ee salphaadha. Haala kanattiin itti fayyadamaa isiniin jedha. YouTube keenya subscribe gira, TikTok keenya immoo follow gochuu hin dagatinaa isiniin jenna obboleeyyan kiyya. Akkasuma barumsa biraatiin akka walitti deebinuun ayyaama kana garuu isin irraa babbadeen jira. Biizii xiqqoo dalagaaf waan biizii ta'eef isin irraa bade inshallah deebinee dhufnee jirra. Subscribe, like, share gochuu ammoo hin dagatinaa jenna. Assalaamu alaikum.